إنها الجنة. الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول زين للناس أخذتنا الدنيا والله لا أبرئ نفسي. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هذه حياتنا، زوجة وولد ومال، هذا الذي يدور في الأفلاك ويأخذ منا الأوقات والأملاك ونعيش لأجله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، سيارات فارهة وركوبات جارهة وحياة مختلفة، والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم أراد الله أن ينبهني وإياك فقال ذلك إشارة للبعيد، إشارة لبعده عن من؟ لبعده عن الله وعما يرضيه. قال ذلك متاع الحياة الدنيا. متاع ماذا؟ الحياة الفانية والدنيئة الهالكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله كريم يا مولا، درس والكر والكنوب واستغفر الله. جولتون شامين بروت النوغايا، رايا النوغايا، كامل شمسوت النوغايا، أحمد الدين جبل النوغا، ياسين نوروت النوغا، جت جولتون هايوني كونين جالا سراري سنتي إجي واني تك واني ربنا تقال تمالي نمني وانا نقول هايوني تو ناورابا براناغا هايوني أجولي مكا إسي وامتي إسي نتي لالباتي تانا دندتي لمك أبدان توكو أمتا كان برمتشيفتني موتو ما كان harka micciirsiiftaniitu galchisiisuu dandeettan. Mootummaan ummata dhagaa. Mootummaan isin hayyoota kana dhagaa. Isin jala uguruun wal beeyna. Birmatuu fi dandeettan kana ittuma dabdan liqimsa. Lammaffaa kunuu isinitti cufame. Kunuu isinii ta'uu dide yaa rabbi jettanii ummata kana rabbi kadhannee kadhachiiftanii rabbiin mootummaa kanaan fala fichisiise. mootummaa biyyaatiin fala fichisiise rabbi irraa fuudhuun hin dadhabdan. Maaliif ree? Waan rabbi hojjetaa jirtan, karaa rabbiititti nama waamaa jirtan, rabbii keessan biraa waan dhabdan, yaala akka kiyyaa waan hin ta'iniif rabbitti kaluu jirtan. Kana lamaan godhuu osoo dandeettan namni dhumataa jira. Viidiyoon harreefi dura isin argisiisaa ture ka bara dheengaddaatiin ka guyyaa kalee waraabamee na ergan. Kun jumeessina bilbila, kun xariiqal karjiinatti bilbila. Yoo an bilbila hujii seexaaf shaana heeloo jedhe mana hidhaatirraa sii bilbila. Kun immoo ebaluu kiyya hidhaa jira. Kanuma wani natti hima. Kun arrabaafu natti bilbila lama bicha keessummeessaan barakan. Tokko ka arraba maqaa sheekotaa nyaatti amaamaa waattee maal akkas goote ebaluu keenya arrabsite. Tokko lammaffaan rakkoo ijoollee biyya arrabaa kan. Kakootu waa kana naa fidi naan jedhu yoo ol xiqqate ol guddate mushawara guyyaa tokko namni na waa. Guyyaa tokko keessatti torbee keessatti namni mushawaraaf na xalaba. Rakkoon bilbila kiyya amma ofirraa gachufee taa'u kun ka viidiyoo waraabuu na dhoogu kun rakkoma gara garaati. Kun arrabuma. Kun rakkoma mana hidhaa kan. Maal godhaan? Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Gaan kenna isin irratti rabbumarraa. Ani nama biyya kana keessa jiraatee rakkoo kana argaa dubbaturraa yoo balleesse na offolcha al tokko 5,000 qofa taab godhaa 60 galcha irraa ba'a. Yalla ajaja kunam warningi dam al tokko manni kun akka warningi ta'eetiin in tokkokin kun in cufanne 60 galchu 4 bicha sinafe harka nagaatiin harki nagaa haa ta'u qalbiin keessan isin haa boqatu farahaan ooroo kan ol galcha mee harki keessan eebbarka keessaniitiif toliinsa harka keessaniitiif taaf godha koppiliinkis godha mee farahaan baru barana kana gide sadi afur dua sila namni wallala na attention argachuuf akka Kamal Abdullah kana fi bubbee khaasee miila qaqallataa isaa kaabaaji isaa waan jedhee follow argachuuf deema maqaa namaatiin waan gaarii
waan gaarii barsiisanii yookaan afaan qabachuu irra jira. Hedduu nama salphatti. Ati nama diina baratee kanumaan baratiin dooktara jedhee maqaan if yaamaa miti biyya kana bara wallaalaatiitu nu dhibe. Kanaafuu jabaadhuma siin jechuufiin ol bahee lagi ada tay bos ya. Siyaadadhe dhugaa siyaadadhe kalaa sama booda inshallah. Indaga ulfaadhu na opolchi tursiisuu kiyya. Bos uma kamu kana to hedduu isa dhaggeeffachuu jira. Asuma jalaa isa dhaggeeffannaa. Allah yakrimaka rabbi isaa kabaju. Amin. Jazakallah. Follow si tolchee jira inshallah. Wal arginaa. Ulfaadhu. Ummata kiyya rakkadhe wallahi rakkadhe. Ani kanaaf barbaada. Hayyuu olaafinnu ka dubbatu irraa bareedu ka uffatu irraa bareedu laal amma kana laal jaalmarroo bosonaa fakkaata diimaa bareeda jechi isallee gabu nama godha. Ani namoota finta leeyyaati nama arrabsanii miti wallahi odoo maraammaree isin beeke hunda jaraa kana biloo godhi namoota akkanaa kan namoota akkana aqlii qaban kan as fidanii waliin marii godhan waa'ee biyyaa hatta jireenya dhuunfallee yoo waliin marii atti nama akkanaa aqlii qabu kan hatta xabshaanee matoo dooraal minaamin yoo jetteeni waayyuu keessanitti matti nama akkanaa kana si fayyada. Walii qaburraa nama shan nama dhadhaa nama bilchaate akkanaa kanneen waliin fidutu gaarii wal baruu gaarii fooloo godhaa nama ammaa asirraa bu'e kana. Billahi follow godha maqaan isaa Faraani follow godha jajjabeessa nama yoo sagalee barbaanne sagalee nu ta'u nama nullee tumsu nama nuttillee tumsu nu cabsuu danda'u bar Oromoo waa beeka nama gaafa nuttillee ka'e nu dhabamsiisuu danda'u ta'uu qaba namni nu support gaafa ergannellee ka waa cabsuu danda'u ka jedhee waa sirraa diina sirraa rifachiisuu danda'u akkanaa guddisu maamadoo darree ta'e jennaan utaalee jawala gatee manaa ba'u follow goonee dheey faayida. Keessira diina sirraa cabsu. Akkasii na barbaachisaa namni an sappoortii godhuu barbaadu. Namni an fireendi best friend jedhamu san argite ka barbaadu badaa fedhe haa ta'u nama gawii onnee sibiilaa kana akka itti testi godhan odoo jiraate namni testi godhan osoo jiraate akkasitti beekanii follow godhatan beekanii lakkoofsa isaa fudhatanii hello brother maali na gorsita wanni ati irra na qajeelchitu akkam mee maal haa godhu maal ajandaa haa godhu jettee nama jajjaba waliin dhukkubee bannaate darree hedduu dhibba guddisuudha ilma tokko jabaa guddiftu dhibba san sii ga'a. Asirraa isin as takakkaluudhaan kalaas dadhabee jira wallahi taaptaabis haala gaariin gootanii 60 galchitan osoo geemiin taphatiin kun 60 galu jechuun it is good. Namoota horataa jirra mataa na dhukkuba koppiliinkilee kum tokko naa gootanii galatoomaa tokkokiin kun shanaffaa tokkokiin kun gubate yoo ta'e walitti deebuu dhabutu malaa akkan gubanne follow godhaa duuti godhaa jabeessaa yoo ittilleen isin arrabsuu ta'e waan biraa yoo dadhabame ittiin isin arrabsuuf share tab godhaa ana isiniin jedhe King Kamal Abdallah jala serious homa ittiin isin arrabsuu yoo ta'e bu'aa isinii qaba waan jedhee amaneef ana sirra turuun faayida qabeessa waan ta'eef share do it godhuun tokkoki kana kuma dhibba ijoollee bira onu dabarsa faatee darree takka bira onu dabarsa akkas godha isinitti haa tolu waan balleesse yoo jiraate sagalee isinitti ol fuudhuun isin mufachiisuun giiftaroota kiyya geemaroota kiyya habiiboochee warra akkaan isin jaaladhu ka isin na jibbitan ani lubburraa isin jaaladha I love you isin jaaladha wallahi billahi nama gaggara galchite dhukkinarraa kaaftellee kalaas si dhiiseera naaf jecha rabbi isin qabu wallahi never ever anumaaf jecha rabbi isin qabin silleef jecha rabbi nan qabinii dhiifama naa godhi gizee biraa walitti deebinaa